Harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessa keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nafaana turtan kabajaan isin affeera. Walwaraansa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiruun loltoonni mootummaa hedduun booji'amuudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti akka seenaniif waadaa galanii jiru. Akkamitti feenyuuf kanneen jedhu isin biraan geenya. Godina Shawaa Bahaa aanaa Qaaqii Basaqa ganda Gaallee Kootichaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama nagaa maasaa qonnaa keessaa qabuun dararaa jiraachuu odeeffannee jirra. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamitti namni tokko hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu odeeffannee jirra. Godina Addaa naannawaa Finfinnee kutaa magaalaa Shaggar sulultaa keessatti saamichii fi dararaan qaamolee mootummaatiin jabaachuu odeeffannee jirra. Kanas wanta qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti qaamoleen Amaaraa faannoo ofiin jedhan haleellaa raawwataniin armee tokko ajjeesuun himamee jira. Odeeffannoo keenya irraa kan arganne qindeessinee isin biraan geenya. Oduu keenya biyya alaatiin walwaraansa Hamaasii fi Israa'el gidduutti adeemaa jiruun Israa'el yeroo jalqabaatiif walwaraansa isa cimaa fi jabaataa ta'e geggeessee jira jettee jirti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Walwaraansa loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiruun loltoonni mootummaa hedduun booji'amuudhaan kaan immoo harka kennachuudhaan mooraa waraana bilisummaa Oromoo keessatti argamu. Lolawwan guyyaa 3 keessatti geggeeffameen loltoonni mootummaa dhibbootaan lakkaa'aman kaampii waraana bilisummaa Oromoo keessatti argamu jedhamee jira. Loltoonni sabaan Oromootaan kanneen booji'aman kunneen fedha isaaniitiin waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaaf waadaa galuu isaanis odeeffannee jirra. Loltoonni mootummaa sabaan saboota biroo ta'an kanneen loltoota waraana bilisummaa Oromootiin booji'aman kunneen akkaataa seerri idil addunyaa booji'amaa ibsuun kunuunfamaa jirus jedhameeti jira. Waraana bilisummaa Oromootiin kanneen booji'aman loltoonni sabaan Oromootaan fedha isaaniitiin waraana bilisummaa Oromootti makamuu fi kanaan dura gocha badii Oromoo irratti raawwataniifis dhiifama gaafataniiru jedhame. Haaluma kanaan loltoonni lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti booji'aman kunneen baay'ee danuu fi hedduu waan ta'aniif loltoota obbolaa keenyaatti dabalamuudhaan saba keenya balleessaa kanaan dura irratti raawwanneef ni kiifnaa jechuun gara waraana bilisummaa Oromootti fedha isaaniin makamuu odeeffanneeti jirra. Erga waraansi haaraan kun waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ifaaf ifaan eegalees loltoonni mootummaa hedduun humnaanis ta'u fedhaan waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Qaaqii Basaqa ganda Gaallee Kootichaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama nagaa qabuudhaan dararaa jiru jedhame. Qaamoleen nageenyaa mootummaa magaalaa Duukamirraa garasitti adeemaa turan dargaggoo qonnaan bulaa tokko maasaa isaa keessaa qabuudhaan ati shaneedhaan rifeensi kee rifeensa shanee fakkaata jechuun erga dararanii booda waajjira poolisii magaalaa Qaaqiitti hidhanii jiraachuu odeeffannee jirra. Qaamoleen nageenyaa kunneen kara ganda Gaalleetti imalaa otoo jiranuu dargaggoo maasaa isaa keessaa midhaan qulleeffataa jiru arguudhaan ati shaneedha jechuun dararaa irratti raawwatanii jiru. Qaamoleen mootummaa safuu fi naamusa hin qabne kunneen qonnaan bulaa jireenya isaa guyyaa geggeeffataa jiru kana ati qaama shaneedha jechuun maqaa daabboo itti baasuudhaan waajjira poolisiitti geessuudhaan dararaatti jiru. Qaamoleen nageenyaa Itoophiyaa adabaa fi naamusa hin qabne kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti badii wal fakkaataa dalaguudhaan nama nagaa erga dararanii yookaan erga ajjeesanii booda maqaa dabalataa itti maxxansuudhaan mirga hidhamaan tokko qabus dhiibaatii jiru. Kanaanis dargaggoon maqaan isaa Nigaatuu Isheetu jedhamu waajjira poolisii Qaaqii Basaqaa keessatti dararamaa jiraachuus odeeffannee jirra. Namni kun nama hojjete bulaa fi maatii harka qalleeyyii irraa kan dhalate waggaa ta'u daandii fageenya qabu deemuudhaan hojii simmintoo bukeessuu irratti bobba'ee maatii isaa kan jiraachisuudhas jedhamee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamitti namni tokko hidhattoota PPT'n ajjeefamuun gabaafame. Aanaa Gidaamii magaalaa Abootee keessatti namni maqaan isaa Ittafaa jedhamu qaamolee mootummaa kanaan hoggaa ajjeefamu. Manaa fi qabeenyi isaas qaamolee kanaan barbadaa'eeraa jedhame. Hidhattoonni mootummaa
nama maqaan isaa Ittafaa jedhamu kana gara mana isaatti deemuudhaan rasaasatti roobsanii erga ajjeesanii booda maallaqa isaa fi qabeenya isaa dhaabbataa erga saamanii booda qabeenya socho'aa hin taane immoo barbadeessanii deemaniiru jedhamee jira. Obbo Ittafaan erga ajjeefamanii booda mana isaanii keessaas maallaqa fudhachuudhaan loowwan isaanis erga ooffatanii booda mana isaa abiddaan barbadeessanii deemaniiru jedhame. Qaamoleen nageenyaa mootummaa bakka deemanitti gocha badii fi yakka waraanaa saba Oromoo irratti raawwataa kan jiran hoggaa ta'u badiiwwan waggoota kana keessa raawwataman garuu isa olaanaa ta'ee jira. Erga mootummaan Itoophiyaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu sagantaa jedhu bobbaasee booda hidhattoonni mootummaa kunneen namoota nagaa ajjeesuudhaan qe'ee fi qabeenya isaas barbadeessaati jiru. Haaluma kanaan aanaa Gidaamii keessatti obbo Ittafaan gocha farreen nageenyaa kun isaan irratti raawwatameen lubbuu isaanii kan dhaban hoggaa ta'u qabeenya maatii isaanis dhabaniiti jiru. Godinni Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii aanota Oromiyaan qabdu keessaa bakka yakki waraanaa hedduminaan keessatti raawwatudha. Godina addaa naannawaa Finfinnee kutaa magaalaa Shaggar Sulultaa keessatti saamichii fi dararaan qaamolee mootummaatiin jabaatee itti fufuu odeeffannee jirra. Qaamoleen mootummaa hidhataa gandaa poolisii Oromiyaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa keessatti dararaa hamaa raawwataa jiru jedhame. Qaamoleen mootummaa kunneen manneen namootaa gubuu, qabeenya saamuu, dargaggoota hidhuu akkasumas ajjechaa seeraan alaa raawwachuudhaan jedhamee jira. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa magaalaa Sulultaa buufatanii jiran hojiin isaanii halkaniif guyyaa namoota dararuu fi hidhuu akkasumas rasaasatti roobsuun ajjeesuudhaan jedhamee jira. Yeroo ammaa kana kutaa magaalichaa keessatti namni kamiyyuu halkaniif guyyaa daandiirra deemuun sadarkaa ulfaataa itti ta'ee jiraachuus odeeffanneeti jirra. Qaamoleen mootummaa kunneen magaalaa Sulultaa keessa waraana bilisummaa Oromootu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isin biraa loojistikiidhaaf nyaata argata jechuun hawaasa nagaa dararaa jiraachuus odeeffannee jirra. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Sulultaa keessatti qaamoleen nageenyaa kunneen manneen nama shakkanii gubuu akkasumas maallaqa manneen keessaa saamaa jiru jedhamee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti qaamoleen Amaaraa faannoo ofiin jedhan ajjechaa raawwatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaargamaa Jaartee ganda Dargee jedhamu keessatti qaamoleen Amaaraa faannoo ofiin jedhan haleellaa raawwataniin harmee tokko ajjeesanii jiru. Qaamoleen Amaaraa kunneen dhukaasa bananiin harmee maqaan ishee Kumashii Dhugaasaa jedhamtu erga ajjeesanii booda ilma ishee Kennaa jedhamuu fi dubartii biraa tokkos butanii deemanii jiru. Harmee kana erga ajjeesanii booda namoota lama butanii deemanii hanga ammaattis eessa akka jiran hin beekamin jira. Torban darbe keessa fiinxaleeyyiin Amaaraa kunneen daangaa Oromiyaa darbuudhaan haleellaa raawwachuuf akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka odeeffannoon keenya yeroo darbe nuuf kennee jirutti fiinxaleeyyiin Amaaraa kunneen magaalaa Burree keessatti leenjii waraanaa fi qophiinsarra akka jiran odeeffannoo arganne sababeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan fiinxaleeyyiin Amaaraa kunneen guyyaa kaleessaa harmee Kumashii jedhamtu erga ajjeesanii booda ilma ishee fi nama biraa tokko butanii deemaniin hanga ammaatti bakki buusan hin beekamu. Gocha badii aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti harmee kana irratti raawwateen qaamoleen nageenyaa Oromiyaa deebiin isaan kennan hin jiru jedhame. Walwaraansa Hamaasii fi Israa'eliin erga lolli kun eegalee lola cimaa fi jabaan geggeessee jettee jirti. Akka waraanni Israa'el guyyaa kaleessaa gabaasetti erga walwaraansi Hamaasii wajjin eegalees lola isa jabaa fi isa cimaa guyyaa kaleessaan kibba Gaazaatti geggeessee jettee jirti. Walwaraansa kibba Gaazaatti geggeessiteen ulawwan lafa jalaa Hamaasitti fayyadamu hedduu barbadeessuu himte. Ulaa lafa jalaa kanas galaana itti guutuudhaan bishaaniin barbadeessuuf akka jirtu himtee jirti. Haa ta'u malee Hamaas gama isaatiin haleellaa taankota waraanaa Israa'el irratti raawwateen taankota waraanaa Israa'el hedduu kan barbadeesse hoggaa ta'u wal waraana lafoo kanaanis loltoonni Israa'el hedduun du'aniiru jedhame. Haa ta'u malee Israa'el haleellaa xiyyaaraatiin manneenii fi ulaa lafa jalaa kanatti raawwatteen haleellaa guddaa kan raawwatte hoggaa ta'u manneen ajajoota Hamaas ta'an hedduu barbadeessisee jirti. Haaluma kanas guyyaa kaleessaa bakka kuusaa meeshaa lolaa Hamaas kuufatee jiru argachuuses ibsitee jirti. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Network odeessi keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Boonnaa waa beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'anuuf toora YouTube Gullallee Miidiyaa Network subscribe share gochuu itti fufaa isiniin jenna. Waan daawwattaniif galatooma.